Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan isinaa ga'u jedha sadaasa 27 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu baatii jalqaba irratti hanga oduu. Sudaan liqiin humna ifaa Itoophiyaa doolaara miliyoona 90 irra jiru ofirraa kaffaluu dadhabuu dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa beeksise. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa hin fudhu jette. Loltoonni USA White House biratti rasaasaa rukutamanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Afrikaa Kibbaa walgahii garee G20 bara dhufu magaalaa Maayaamiitti taa'amurraa itti seeraa jedhan. UN'n Gaazaa waggoota 10 dhufan keessatti deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 70 barbaachisa jedhe. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Sudaan liqiin humna ifaa Itoophiyaa doolaara miliyoona 90 irra jiru ofirraa kaffaluu dadhabuu dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa beeksise. Biyyi Sudaan liqii Itoophiyaa kan humna ifaa doolaara miliyoona 90 ol sababa waraana biyya keessaatiin Itoophiyaaf osoo hin kaffaliin addaan kutuun dhagayame. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Biyyi Sudaan liqii Itoophiyaa kan humna ifaa doolaara miliyoona 90 ol sababa waraana biyya keessaatiin Itoophiyaaf osoo hin kaffaliin addaan kutuun dhagayame. Sudaan liqii Itoophiyaa kan humna ifaa doolaara miliyoona 90 ol kan ofirraa qabdu waggaa tokkoof ji'a keessatti akka ofirraa kaffaltuuf waliigalteen kan taasifame yoo ta'u, Sudaan liqii kana kaffaluu dhabuu dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa beeksise. Sudaan osoo lola kanatti hin seeniin dura Itoophiyaa waliin waliigaltee gurgurtaa humna ibsaa kan qabdu yoo ta'u, waraana waggaa 2 oliif biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun liqii isirra jiru kaffaluu kan hin dandeenye ta'utu ibsame. Sudaan waggaatti fayyadamni humna ifaa meeggawaatii 120 irraa gara meeggawaatii 1020tti gadi bu'uunis ibsameera. Liqiin humna ifaa Sudaan irra jiru waggaa tokkoof ji'a akka kaffalamuuf hireen kan kennameef yoo ta'u, Sudaan liqii Itoophiyaa kana kaffaluuf walakkeessa bara 2017 ja'urraan dhalaa kaffaluu akka qabdu Daayirektarri Kominikeeshinii kutaa humna ifaa kan ta'e obbo Mogos Mokonnin himanii. Adeemsi kaffaltii liqaa kun doolaarri miliyoona 1 qofti erga kaffalamee booda addaan citus obbo Mogos ibsaniiru. Biyyoota ollaa Itoophiyaan humna ifaa itti gurgurtu keessaa takka kan taate Sudaan liqaa isirra jiru kaffaluuf kan hin dandeenye yoo ta'u, Jabuutii, Keeniyaa fi Tanzaaniyaa dabalatee biyyoonni biroo yaaliin humna ifaa bitataa jiran liqaa isaan irra jiru kaffalaa jiraachuu fi gurgurtaan humna ibsaa raawwatamaa akka jiru Daayirektarri Kominikeeshinii humna ifaa Itoophiyaa kun ibseera. Itoophiyaan humna ifaa isii harka 90 ol humna bishaanii irraa gara biyya alaatti erguu erga jalqabdee as fooyya'insi taasifte itti fayyadama biyya keessaa qofa osoo hin taane alergiifillee itti fayyadamaa jiraachuunis ibsame. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa hin fudhu jette. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota wayita ammaa waraana keessa hin jirre gara biyya isiitti baqatan akka hin fudhanne ibsite. Dabalata isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota wayita ammaa waraana keessa hin jirre gara biyya isiitti dhiyeessan akka hin fudhanne ibsite. Mootummaan Ugandaa lakkoofsi baqattoota biyyattii gara miliyoona 2 ga'uuf deeggarsi arjoomtotaa irra taa'aa waan jiruuf kana booda natti hin dhufinaa jetteetti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi baqattoota Ugandaa mootummaan namoota biyyoota waraana keessa hin jirre irraa dhufaniif dahoo ta'uu dhaabeera jedhanii. Murteen kun addatti baqattoota biyyoota yeroo ammaa waraana keessa hin jirre kanneen akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa kan ilaallatus jedheera. Biyyattiin baqattoonni hedduun osoo walirraa hin cinne gara sanatti baqachuun lakkoofsi baqattootaa akka malee dabaluu fi faallaa kana ammoo deeggarsi arjoomtotaa irraa argamu yeroo yeroon hir'achuu hordofee biyyattii murtoo kana akka fudhattu taasiseera akka ministeerichi jedhanitti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi baqattoota Ugandaa kan ta'an Hilarii Onek miidiyaa biyyattii Daily Monitoritti akka himanitti mootummaan baqattoota warra kanaan dura dahuu argatan duubatti akka hin deebisne himanii. Haa ta'u malee kanneen haaraa biyyoota eeraman irraa dhufan akka hin simanne qondaaltonni keenya qajeelfama kennaniiru jedhan. Akka ibsa ministeerichaatti murteen kun warra duraa Ugandaa seenan kan hin laallannee fi baqattoonni biyyoota eeramanii kunneenis akka ibsa ministeerichaatti murteen kun warra duraan Ugandaa seenan kan hin laallannee fi baqattoonni biyyoota eeramanii kunneenis biyyattii keessa jiran bakka jiranitti deeggarsa barbaachisaa argachuu kan itti fufan ta'uu ibsameera. Ugandaan waggaatti komishinii baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNHCR irraa doolaara miliyoona 240 argatti. Haa ta'u malee deeggarsi arjoomtotaa biyyattiin amma qabdu gara doolaara miliyoona 100tti gadi bu'eera. Bara kana ammoo doolaara miliyoona 18 qofa ta'u ministeerichi himaniiru. Kunis imaammata biyyattiin balbala isii baqattootaaf banaa taasisuu kan cufu osoo hin taane ammallee biyyoota michuu isii waldhabdeenii fi waraanni hamaan keessatti taasifamurraa fudhachuu akka itti fuftu biyyattiin kan ibsite. Dabalataan Ugandaan baqattoota biyyoota waraana keessa turanii amma haalli nagaa fi tasgabbiin gaariin akka jiru mirkaneessite akka gara biyya isaaniitti deebi'aniif biyyoota kana waliin marii kan taasiftu ta'uunis himameera.
Baqattoonni as jiran gara biyya isaaniitti akka deeban taasisuuf biyyoota isaanii waliin mari'ataa jirra jedhan ministeerichi. Mootummoota sana waliin mari'achuu keenya akka waan dhimma biyya keessaa seenetti kan fudhatanis jiru. Haa ta'u malee waliigalteen tokko ni jiraata jennee waan yaadnuuf abdii hin kutanne jechuun dubbatanii. Garuu baqattoota biyyattii jiran deebisuuf biyyoota kanfaa waliin mari'ataa akka jiran hin ibsine. Lakkoofsi baqattootaa amma gara miliyoona 2 gaheera guyyaa guyyaan dabalaa jira kan jedhan ministeerichi. Guyyaatti baqattoota Dimokiraatik Rippaabilikii Koongoo qofa irraa dhufan 100 hanga 200 ta'uu ibsanii. Suudaan kibbaa nuyi nagaa qabdi jennee yaadnu duraallee baqattoota hedduu nutti yaa'aa jira jedhan qondaalli kuni. Kanaaf mootummoonni biyyoota lammiileen hedduu achitti baqatanii mormii siyaasaa isaanii caalaa lammiilee kanneen deebisuu irratti akka xiyyeeffatan waamicha dhiyeessanii. Loltoonni USA White House biratti rasaasaan rukutamanii. Loltoonni eegdota biyyaalessaa USA 2 Washington DC keessatti rasaasaan rukutamanii madaa'an haala yaaddessaa keessa jiru. Bal'ina isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Loltoonni eegdota biyyaalessaa USA 2 Washington DC keessatti rasaasaan rukutamanii madaa'an haala yaaddessaa keessa jiru. Loltoonni kunneen White House biratti bakka bilookii 2 gadi fagaatutti dhukaafame. Kantiibaan magaalaa Washington DC dhukaasatti yaadame irratti xiyyeeffachuun raawwatamedha jedhanii. Shakkamaan tokko miseensota eegdota biyyaalessaa West Virginia irraa ta'an 2 irratti roobii waaree booda dhukaasa erga banee booda loltuu eegduu biyyaalessaa biraa naannoo sana jiru dhukaasa dhaga'ee birmateen to'atamu poolisiin hime. Wayita sanatti Floridaa kan turan pirezidaantii Doonaald Tiraamp namni gocha kana shakkame lammii Afgaanistaan fulbaana 2021 USA seenedha jedhanii. Doonaald Tiraamp shakkamaan kun gochaan minnaa jibbaaf shororkeessuu kanaatiif gatii guddaa akka baasu bulchiinsi isaanii akka mirkaneessu dhaadatanii. Qajeelchi dhimma nageenyaa biyya keessaa ibsa baaseen maqaa shakkamaa kanaa Rahmanullah Lakamaal akka jedhame himuun yakkamaa biyya ambaa Afgaanistaan irraa ta'edha jedheera. Haalli namni kun gara biyyattii itti seene hin beekamu. Pirezidaantiin Ameerikaa Afrikaa Kibbaa walgahii garee G20 bara dhufu magaalaa Maayaamiitti taa'amurraa itti seeraa jedhan. Afrikaan Kibbaa tuffatamuu fi arrabsamuu hin feenuu jette. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Dubbiin Ameerikaa fi Afrikaa Kibbaa jidduutti kan hammaachuu eegalee erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Afrikaan Kibbaa uummata adii Afrikaaners jedhamu ajjeefamuu fi lafa irraa fudhatamu callistee ilaalti jedhanii booda. Akka pirezidaant Tiraamp jedhanitti lammiileen adii Afrikaa Kibbaa daguutti fiixaan irratti raawwatamaa jira, lafti isaanii irraa fuudhamee qonnaan bultoota gurraachaaf kennamaa jira jedhu. Hooggantoonni Afrikaa Kibbaa immoo ragaan Tiraamp harkaa qaban dhugaa miti, dharaan maqaa mootummaa fi biyyaa balleessuun sirrii miti jechuun falmu. Dabalataanis Afrikaan Kibbaa dhiyeenya kana waltajjii garee G20 qopheessite irratti pirezidaantiin Ameerikaan biyya mirga lammiilee isii hin kabajne faana waltajjii hin hirmaattu jechuun hafanii. Waltajjiin garee G20 biyyi tokko qopheessite yoo xumuramu baallii walirraa fuudhuun biyyi itti aante waltajjii qopheessitu dursummaa kabajaan fudhatti. Kan baranaa garuu guyyaa xumuraa waltajjii namni imbaasii kennarraa bakka bu'ee haa fuudhu jette Ameerikaan. Afrikaan Kibbaa immoo kabajaadhaan nama pirezidaantii kennaan walgitutti kennina malee nama gita hin guunnetti hin kenninu jechuun waltajjiin xumurame guyyaa itti aanu gara dhaabbata dhimma ilaalutti erganii. Achi booda pirezidaantiin Ameerikaa fuula hawaasummaa isaanii irratti deeggarsa Afrikaa Kibbaaf kenninu adda kunneerra waltajjii bara dhufu qopheessinu kan garee G20 irraa Afrikaa Kibbaa itti fneerra biyya kanaa miseensa garee kamiyyuu ta'uu hin malle jechuun kan barreessanii. Dubbi himaan pirezidaantii Afrikaa Kibbaas erga yaada gaabbisiisaa jedheen kana dhagahe biyyi keenya arrabsoo fi tuffii hin fudhattu jechuun yaada kenne. Pirezidaant Tiraamp walgahii garee G20 baranaa Afrikaan Kibbaa qopheessiteef ergaalee qophaa'an erga dhagaanii boodas faallaa Ameerikaati jedhan jechuun ABC News gabaaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN'n gabaasa haaraa baaseen Gaazaa waggoota 10 dhufan keessatti deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 70 akka barbaachisu beeksiseera. Akka gabaasa konferansii daldalaaf misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii bahetti kurri waraana Israa'el Gaazaa gara kufaatii gadi fagootti dhiibee jira. Sababa kanaaf bara 2023-2024 dinagdeen dhibbantaa 87 ni xiqqaata. Rakkoon dinagdee qindoominaa badiinsa Israa'el irraa kan ka'e galii mataa Palestiin doolaara 161 akka argatu taasiseera. Kunis addunyaa irratti kanneen gadi aanaa ta'an keessaa tokko ta'uu ibsameera. Gabaasni kun rakkoo Palestiin keessatti mudate bara 2060 irraa eegalee rakkoo dinagdee addunyaa irratti hammaataa ta'e kurnan keessaa tokko jechuun ibseera. Rakkoon dinagdee Gaazaa keessatti mudates kan kanaan dura hin argamnee fi galmee irratti galmaa'e keessaa isa hamaa jechuun ibseera. Ittaanaan qindeessaa addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii adeemsa nagaa bahaa jiddu galeessaa Raamis Alakbaaroof tibban akka jedhanitti haalli naannichaa dukkanaa ta'ee jira. Uummanni qormaata hin yaadamne waan isa mudateef gargaarsi namoomaa dabaluudhaaf carraaqqiin idil addunyaa hatattamaan akka godhamu gaafataniiru. Gaazaa keessatti namoonni miliyoona 1.7 ol ta'an ammallee qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Hedduun isaanii gaaddisa dhiphoo bishaan qulqulluu nyaataa fi kunuunsa fayyaa gahaa hin arganne keessa jiraatu.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi michoonni isaa ammallee gaaddisa kennuu irratti qormaata guddaa kan akka dunkaanaa fi daasii firaasha mudataa jiru jedhan Raamis Alakbaarof ji'oonni qorraa yeroo dhiyaatan harkifannaa kan hatattama furmaata argachuu qaba jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis hospitaalonni dhiyeessii ibsaa fi bishaan amanamaa malee dhukkubsattoota yaaluuf rakkataa akka jiran gargaarsi akka dabalu gaafatanii. Waajjirri miidiyaa Gaazaa akka gabaasetti Israa'el guyyaatti konkolaattota gargaarsaa 200 qofa hayyamaa jirti. Kunis lakkoofsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu jalatti waliigalame irraa 600 gadi ta'a. Akka gabaasaa dhiyeenya kan sagantaa nyaata addunyaa baasetti wayita ammaa maatiin Gaazaa harki caala meeshaalee nyaataa bu'uuraa bitachuu kan hin dandeenyedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.